Haala jijjiirraa maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oolee biyyoota kanneen akka Yuuroo fi Paawundi Sterlingii akkasumallee Suwiis Firaankii fi Chaayinaa, Hiwaan, Turkii Riilee fi Omaan Riyaal, Kuweet Diinaarii fi Dubaay Diraam, Saawudii Riyaalii fi Joordaan Diinaar, Bahreen Diinaarii fi Kaatar Riyaal, Israa'el Shiqil, Indiyaan Ruupii, Ijipshaan Paawundii, Yemen Riyaal kanneen biyyoota hedduu kan isiniif qabadhee dhufee isiniif fidee dhufee jechuudha guyyaa har'aa. Guyyaan akka Ingiliffaatti Januwaarii 23 baatii tokko 2025 kallattii lamaan karaa gabaa gurraachaa yookiin immoo bilaak maarketii akkasumas hawwaalaa kan jennuu fi karaa baankii keessaa immoo baankolee hedduu jiran keessaa kan isiniif qabadhee dhufe Commercial Bank of Ethiopia yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa kan jennu akkasuma Nigidi baankii isa jedhamu jechuudha. Nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Kanatti aansuun namoonni mana koof haaraa taatan sabskiraayib godhaa, laayik gochuun sheer godhaa obboleewwan keessan biraan ga'aa jechuudha. Innaa gara sagantaa keenyaatti yeroo gallu Paawundi Sterlingii irraan isinii ka'a. Paawundi Sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 257 tuqaa 32 oolee jira. Karaa baankiitiin Paawundi Sterlingiin tokko 202 tuqaa 79 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu immoo Suwiis Firaankiidha. Suwiis Firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 241 tuqaa 31 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Suwiis Firaankiin tokko 184 tuqaa 98 oolee jira. Inni itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 224 tuqaa 3 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Yuuroon tokko 176 tuqaa 50 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaariidha. Ameerikaan doolaariidha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 190 tuqaa 76 oolee jira. Egaa warreen Beeruutii jirtan doolaara fudhattan doolaara Ameerikaatti herregadha. Akkasumas darbee immoo warreen Joordaan keessaa doolaarri isinii kenname doolaara Ameerikaa irratti herregadha jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 151 tuqaa 60 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 138 tuqaa 28 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107 tuqaa 58 oolee jira. Akkasuma Awustiraaliyan doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 130 tuqaa 58 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyan doolaarri tokko 98 tuqaa 73 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Turkii Riileedha. Turkii Riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4 tuqaa 32 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa Hiwaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27 tuqaa 37 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa Hiwaan tokko 21 tuqaa 10 oolee. Akkasuma inni itti aanu Swiidin Kirooniidha. Swiidin Kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 21 tuqaa 11 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Omaan Riyaaliidha. Omaan Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 498 tuqaa 0 yookiin duwwaadhaan oolee jira. Akkasuma Kuweet Diinaariidha. Kuweet Diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 621 tuqaa 59 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet Diinaarri tokko 484 tuqaa 60 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay Diraamidha. Dubaay Diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51 tuqaa 91 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Dubaay Diraamni tokko 41 tuqaa 21 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin
50.85 oolee jira. Egaa akkuma beekamu warri Saawudii jirtan tokko tokkoon isinii ergu otoo hin taane akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin baay'ina maallaqa keessaniin waan ta'eef namoonni maallaqni keessan 5,000, 6,000 hanga 7,000, 4,000 kaasee maallaqni keessan guddaa ta'e jechuudha. 21 jira. Kana jechuun tokkotu 21 otoo hin taane riyaalli Saawudii Arabiyaa tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 47 ergamaa jira. Kanis immoo gadi buusanii 46 ergaa jiranis immoo ni jiru warra maallaqa guddaa jechuudha. Akkasuma immoo namoonni maallaqni keessan xiqqishuu taate fakkeenyaaf 500 hanga 200 haa ta'u. Warreen kun immoo 21 adii hanga 22tti ergaa jiru. Akkas jechuun riyaalli Saawudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46 hanga 45ttis kan ergan jiru jechuudha. Maaliif daldalaan hundillee gatii adda addaa yookiin immoo garaa gara himatu waan ta'eef adduma adda ergu hundi isaanii dhaabbachaa miti jechuudha. Akkasuma immoo riyaalli Saawudii Arabiyaa karaa baankiidhaan immoo jechuudha 40.40 oolee jira. Garuu karaa baankiidhaan otoo kaashii harkatti qabatanii yeroo galan jechuudha boonasii qaba. Karaa baankii yoo ta'e boonasii namaa kennu jechuudha. Boonasii irratti namaa dabalu. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 268.95 oolee jira. Akkasuma Bahreen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 505.75 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.95 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqiliidha. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 60.76 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.93 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko 3.42 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.67 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufee kana fakkaata jechuudha. Yeroo baay'ee gaaffii akkasumas immoo qeeqas warri qabdan dabalataanis immoo kana sirreessi kun nuun taane jettanii yaada sirreessus yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu dandeessu siniin jedha. Viidiyoon koo immoo akkasinitti tolu immoo abdiin qaba. Laayikii immoo biraan darbina. Namni kamillee godhaa bira darba laayikii gurra ishee keessa dhahaati siniin jedha. Turtii biraan walitti deebina. Nagaan naa oola.